hayyee kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Jirtu jireenya akkam baga jiraattan alhamdulillah ana biraa jireenyi baay'ee bareedduudha. Egaa ramadaana halkan 16ffaa jirra alhamdulillah baga rabbiin kanaan nu ga'e. Kaboris immoo nama soommanee soomana kana nagaan xumuree isa dhufus nama soomanu rabbi nu haa godhu isiniin jecha. Egaa har'a saaluma wal fakkaatuun qophii kiyyaa kan sa'aatii kana irratti isin barsiise qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Isinoo qophiidha. Information haaraa haala biyya keenyaa haala oolmaa biyya keenyaa akkasuma haala oolmaa biyyoota alama addunyaa kanarraa information gaggabaabsee haala COVID-19 dhaan wal qabatee kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Haga xumura viidiyoo yookaan haga xumura qophii kootiitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Egaa gamanumaan namoonni haga dhaatti faamilii kotaatanii laayikii fi sheerii fi akkasuma komanti jalatti yaada babbareedaa na jajjabeessu naa kennitanii abshir jajjabaadhu hojii bareedaadha namoonni naan jedhaa jirtan. Ulfaadhaa galatooma amma sara deebi'ee hedduu isin jaalladha naaf jiraadha. Akkasuma namoonni immoo hagadhaa faamilii kan koo hin ta'in kottaa faamilii kotaa peejii Abuliinaatu jedhu kana subscribe godha maatii ta'an walirraa waa baran wal barsiifne isinis na barsiiftu anis hagan danda'e hagan beekuun isinii hojjedha. Kun kana inshallah egaa gara qophii koo guyyaa hadhaattiin achi kallattiidhaan isin dabarsaa haga xumuraatti ammas na hordofaan affeeraa kooti. Egaa hadha biyya keenya keessatti akka ijootti kanan kaasee isinitti mujechuudhaan nam 1,300 ol irratti qorannaa laaboraatoorii sa'aatii 24 keessatti godhameen namoonni 16 dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa qabamanii ooluu bal'ina isaa immoo dhumarratti kanan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Kana Ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee galgala kana ibsanii jiru jechuudha. Egaan guutuu isaa immoo xumura irratti kan dhageessan ta'a haga xumuraatti amma sirra deebi'ee na hordofaa isiniin jedha. Jalqaba irraa kaa guutuu alamaa akkamitti walta'e alamni kun namoota hagam ga'ee jira lakkoofsi namoota addunyaa kana irratti dhukkuba kana qabamaa jiran hagam ga'ee jira akkasuma immoo sa'aatii 24 keessatti yoo hagam tokko saffisaan dabalaa jira biyya kamirratti immoo cimee jira akkasuma biyya kamirraa immoo xiqqoo fooyya qaba isa jedhu gaggabaabsee viidiyoo daqiiqaa 10 haga 15 keessatti kanan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Egaa isinis immoo obsaan akkana dhaggeeffattan itti isin affeera waan biraarraan argattan informationii dhugaa irratti hundaa'ee fi akkasuma haala oolmaa guutuu alamaa kana akkamitti walta'e jedhu dhukkuba kana haalli dhukkuba kana yaaddisaa waan ta'eef namutu informationii guyyaarraa waan haaraa dhaga'uu fedha waan ta'eef anis informationii dhugaa irratti hundaa'een qabadhee isiniif bifa sa'aatii kanaa jechuudha. Kanaafuu isinis ifannaa tokko malee akka isin na wajjin turtan abdii guutuun qabu. Egaa oolmaa guyyaa hadhaa keessatti jechuudha akka guutuu alamaatti nama miiliyoona 4 fi 72,093 qaqqabee jira. Irra deebi'a nama miiliyoona 4 fi 72,093 qaqqabee jira. Suuraa asirratti ilaala iskiriinii irratti jechuudha. Akkasuma namoonni dhukkuba kanaan haga wanaatti jechuudha akka waliigalaatti alama kanarraa balaa dhukkuba kanaatiin lubbuu dhaban nam 287,658 qaqqabee jira. Akkasuma namoonni dhukkuba kanaan akka waliigalaatti fayyanii dandamatanii maatii isaaniitti makaman nam miiliyoona takkaa fi 400 fi 16,250 qaqqabanii jiru. Kun akka waliigalaatti jechuudha. Amma ammoo gara tarree takka haga 10 sadarkaa tokkorra warra jiran akkasuma sadarkaa tokko lama haga 10 warra jiran kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Akkuma isin beektan akkuma isin dabarsaa jiru sammuunii kana guutuu jechuudha. Ameerikaan sadarkuma tokkoffaa irratti argamti guyyaa hadhaallee nam 13,136 dhukkuba kanaan biyya Ameerikaatti galmaa'ee oolee jira. Akkasuma nam 709 guyyaa hadhaa du'aan boqotee oolee jira. Akka waliigalaatti biyya Ameerikaa keessatti namoonni haga dhaatti dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 79,324 qaqqabaniiru. Akkasuma namoonni haga wanaatti biyya Ameerikaa keessatti dhukkuba kana wajjin jiraataa jiran nam miiliyoona takkaa 334,921 sadarkaa tokkoffaa irratti argamti jechuudha. Akkasuma Ispeen sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu jechuudha. Guyyaa hadhaa nam 2,200
dhibba ja'a fi 66 galmeessitee oolte akkasuma nam 179 guyyaadhaa du'aan dhabdee oolteerti. Akka waliigalaatti biyya Speen keessatti haga dhaatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 26 fi 478 akkasuma namoonni Speen keessatti dhukkuba kana wajji jiraataa jiran nam 262 fi 783 sadarkaa lammaffaa irratti argamtu. Itaaliin sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu guyyaadhaan nam 1 fi 83 dhukkuba kanaan qabamee oolee jira. Akkasuma nam 194 du'aan boqotee ooleera. Akkasuma akka waliigalaatti nam 30,395 qaqqabeera biyya Speen keessatti namni haga dhukkuba kanaan lubbuu dhabee jechuudha. Akka waliigalaatti Speen keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran jechuudha. Nam 218 fi 268 sadarkaa sadaffaa irratti argamti. UK sadarkaa afuraffaa irratti kan argamtu guyyaadha nam 3 fi 896 dhukkuba kanaan galmeessitee ooltee jirti. Akkasuma nama 346 ammoo du'aan boqotanii jiru biyya UK keessatti guyyaadha. Akka waliigalaatti nam 31 fi 587 biyya UK keessatti lubbuu dhabee jira dhukkuba kanaan jechuudha. Akkasuma UK keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran nam 215 fi 260 sadarkaa afuraffaa irratti argamti jechuudha. Ruusiyaa sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu guyyaadha nama 10,800 fi 17 dhukkuba kanaan galmeessitee ooltee jirti. Akkasuma nam 104 du'aan dhabdee ooltee akka waliigalaatti nam 1,000 fi 800 fi 27 biyya Ruusiyaa keessatti haga dhaatti du'aan boqotee jechuudha. Nam 1,800 fi 27 haga dhaatti jechuudha kan biyya UK keessatti du'aan boqote dhukkuba kanaan. Akkasuma namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa UK keessatti nam 198 fi 676 sadarkaa shanaffaa irratti argamti Ruusiyaan. Faransaay sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu guyyaadhaa kan du'es ta'e kan dhukkuba kanaan qaban biyya Faransaatti hin jiru. Akka waliigalaatti biyya Faransaatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 26 fi 230 yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran Faransaay keessatti nam 176 fi 79 sadarkaa ja'affaa irratti argamti. Jarmaan sadarkaa torbaffaa irratti kan argamtu guyyaadhaa nam 433 galmeessitee oolte akkasuma nama 15 du'aan dhabdee oolte. Akka waliigalaatti nam 7 fi 525 dhabdee jirti. Akkasuma Jarmaan keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran nam 171 fi 21 sadarkaa torbaffaa irratti argamtu. Biraazil sadarkaa 8ffaa irratti kan argamtu nam 2,778 guyyaadhaa galmeessitee ooltee jirti. Nam 108 guyyaadhaa du'aan dhabdee oolte. Akkasuma akka waliigalaatti nam 10,100 du'aan dhabdee agadhaatti jechuudha. Akka waliigalaatti Biraazil keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran jechuudha. Nam 148 fi 670 sadarkaa 8ffaa irratti argamu. Turkiin sadarkaa 9ffaa irratti kan argamtu guyyaadhaan nam 1,500 fi 46 galmeessitee oolteerti. Akkasuma nam 50 du'aan dhabdee oolte. Akka waliigalaatti nam 3,739 qaqqabeera biyya Biraazilitti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban. Akkasuma Biraazil keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran nam 137,115 sadarkaa 9ffaa irratti argamu. Akka waliigalaatti Turkii keessatti nam 137 fi 115 sadarkaa 9ffaa irratti argamte jechuudha Turkiidha. Iraan sadarkaa 10ffaa irratti kan argamtu guyyaadhaan nam 1,529 galmeessitee oolte akkasuma nam 48 du'aan dhabdee oolteerti. Akka waliigalaatti Iraan keessatti haga dhaatti nam 6,589 du'aan dhabdeerti Iraan. Akkasuma Iraan keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran nam 1,620 sadarkaa 10ffaa irratti argamti. Chaayinaan sadarkaa 11ffaa irratti kan argamtu guyyaadhaan nam tokkofa galmeessitee oolte. Akkasuma kan du'e hin jirutti akka waliigalaatti biyya Chaayinaatti namoonni haga dhaatti balaa dhukkuba kanaatiin lubbuu dhaban akka ragaan nu agarsiisutti nam 4,633 jetti. Akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan Chaayinaa keessatti jiraataa jiran dhukkuba kanaa wajji jiraataa jiran nam 82,800 87 sadarkaa 11ffaa irratti argamte. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota qaqqaalii wayii ilmaan Oromoo hordoftoota qophii kootii kan haga tarree tokko haga sadarkaa tokko haga 10 warri jiran kanan isinii dhiyeessa kana fakkaata. Kun egaan amma kallattiidhaan gara biyyoota Arabaa kanaa fi akkasuma gaggabaabsee kan biyyoota keenyaa kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Saudi Arabiyaa keessatti guyyaadhaan namni 10 du'aa yoo boqotu
nam kun tokko fi dhibba torbaa fi nama afur guyyaadha galmeessitee oolte Saa'udiin jechuudha. Akka waliigalaatti namoonni biyya kanatti du'aan boqotan hagaarraatti nam 239 qaqqabee jira. Akkasuma biyya kana keessatti namoonni dhukkuba kana wajjin jiraataa jiran nam 37 fi 136 qaqqabeera. Dubaay keessatti guyyaadha namoonni 11 du'aan yoo boqotan akka waliigalaatti akkasuma namoonni 600 fi 24 guyyaadha dhukkuba kanaan galmaanii oolaniiru. Akka waliigalaatti biyya Dubaayitti hagadhaatti namoonni dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 185 yoo ta'u akkasuma namoonni dhukkuba kana wajjin Dubaay keessatti jiraataa jiran nam 17,400 fi 17 qaqqabeeraa jechuudha. Qatar keessatti guyyaadha namni tokko du'aa yoo boqotu akka waliigalaatti namoota 13tu biyya Qatar keessatti du'aan boqotee dhukkuba kanaan jechuudha. Akkasuma guyyaadha namni tokko 130 galmeessitee oolte. Akka waliigalaatti biyya Qatar keessatti namni 21 fi 331 qaqqabeera. Bahariin keessatti guyyaadha kan du'een jiru kan qabame nam tokko ta'u akka waliigalaa nam 8tu du'e. Akkasuma waliigalli namoota Baarisii kana wajjin jiraataa jiran Bahariin keessatti nam 4,595. Omaan keessatti guyyaadha namni tokko yoo du'u akka waliigalaatti nam 17 qaqqabeera. Akkasuma nam 112 galmeessitee oolte. Akka waliigalaatti nam 3,224 qaqqabeera. Kuwait keessatti guyyaadha namni lama yoo du'aan boqotu nam 49 qaqqabeera. Akkasuma namoonni guyyaadha dhukkuba kanaan galmaan nam 415 qaqqabeera. 15tu galmaa'e. Akkasuma akka waliigalaatti Kuwait keessatti nam 7,623 qaqqabanii jiru jechuudha. Kunneen kan biyya Arabaati jechuudha. Amma kan biyya keenya Afrikaa fi ollaa biyya keenya kan isin biraan gootaa Egypti keessatti guyyaa hadhaa namni 11 du'aan boqoteera. Akka waliigalaatti nam 514 jedha ragaan. Akkasuma guyyaa hadhaa kan galmaa'ee oolee nam 488 jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Egypti keessatti namoonni dhukkuba kanaa wajjin jiraataa jiran nam 8,664 qaqqabeera. Akkasuma Suudaan keessatti akka waliigalaatti namoonni 59 boqotaniiru. Akka waliigalaatti agarraatti jechuudha. Guyyaa hadhaa kan du'es ta'e kan dhukkuba kanaan qabame hin jiru. Akkasuma nam kun tokko 111 qaqqabee jira Suudaan keessatti. Eertiraan akkasuma 39. Soomaaliyaa keessatti guyyaadha namni 4 du'aan boqotu yoo boqotu akka waliigalaatti nama 48 qaqqabeera. Akkasuma guyyaadha kan galmaa'e nam 69 akka waliigalaatti nam 900 fi 97 qaqqabeera. Keenyaa keessatti guyyaadha namni tokko yoo du'aan boqotu nam 30 qaqqabeera. Akka waliigalaatti namni biyya keenyaatti dhukkuba kanaan lubbuu dhabe. Akkasuma guyyaadha nam 28 galmeessitee oolteerti. Akkasuma akka waliigalaatti nam 600 fi 39 qaqqabeera Keenyaa keessatti. Itoophiyaan guyyaadha nam tokko du'aan dhabdeerti dhukkuba kanaan. Akkasuma namni 5 akka waliigalaatti nam 5 qaqqabeera. Guyyaa hadhaa immoo namoonni dhukkuba kanaan galmaanii oolan nam 16. Akka waliigalaatti nama 210 qaqqabdee jirti biyya keenya Itoophiyaa jechuudha. Balaa dhukkuba kanaatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiraataa jiran. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota qaqqaaliiwwan qophiin guyyaa hadhaatiif qabadhee isinii dhiyaadhee gaggabaabsee cuunfee isiniif dhiyeesse kana fakkaata. Egaan qophii wal fakkaatuun viidiyoo gabaabaa haaluma yeroo irratti hundaa'ee boru sa'aatii kana qabadhee hagan isinii dhiyaadhutti nageenyi Rabbii bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Yoo isinitti tole garuu saabskiraayib, laayik, sheer gochuu hin irraanfatina.